Harka fuunee ashama akkam jirtu jaallatamoo kabajamoo hordoftoota maatii chaanala keenyaa hundi keessan bakka jirtanitti dhiyoo fagoo keessaa falateessanii warreen hordofaa jirtan iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechaa guyyaa irraa kana odeeffannoo adda addaa isiniif qooduuf deebi'ee dhufeen jira. Hanga xumura qophii kootti turtiin afaan taasisan affeerraa koo kabajaati. Egaa odeeffannoo ani guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufee dhimma Caalaa Bultumeedha. Caalaa Bultumeen sirba Galaanaa Gaaromsaa isaaraa gadhiifamee wal agarra jedhu irratti yaada isaa ibsatee jira. Yaadni inni ibsate kun yaada ajaa'ibaati. Odeeffannoo kana keessatti bal'inaan kan isiniif ibsu ni ta'a. Akkasumallee egaa aartistii beekamaaf jaallatamaa qabsaan Jaafar Yesuuf amma yeroo ammaa kana bakka inni jiru hin beekamu. Toora miidiyaa hawaasaa isaarraallee badee jira. Dhimma kana irratti odeeffannoo kan isiniif kennu ni ta'a. Hanga xumura qophii kootti turtiin afaan taasisan affeerraa koo kabajaati. Obbolaan haaraan chaanaalii keenyaa Oromiyaa Star subscribing godhin jirtan yookaan immoo haaraa taatan immoo subscribe gochuun maatii keenya ta'uun nu hordofaa. Viidiyoo kana immoo hundumti keessan like gochuudhaan namoota hedduu bira akka qaqqabuuf nu gargaaraa isiniin jedha. Kallattumaan gara qophii kootti isin dabarsa. Odeeffannoo koo jalqabaatiin dhimma Jaafar Yesuuf irratti odeeffannoo kan isiniif kennu ni ta'a. Egaa akkuma beektan Jaafar Yesuuf uummata isaatiif qabsaa'uuf boolla inni lixiinis ta'e hin bahin jiru. Jaafar Yesuuf uummata isaatiif qabsaa'uuf karaa qabsoo hidhannoo akkasumallee karaa aartii fiilmiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan uummata isaatiif sagalee ta'aa kan turedha. Egaa yeroo ammaa kanatti immoo Jaafar Yesuuf eessa buuteen isaa akka dhabame odeeffannoo garaagaraa argannee jirra. Egaa akkuma beektan Jaafar Yesuuf toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa saffisaan kan fayyadamaa ture yeroo ta'u yeroo ammaa kanatti immoo naannoo baatii lamaa oliitiif feesbuukii isaarraallee badee jira. Akkuma beektan aartist Dinqiisaa Dabalaa namni jedhamu sirba Jaafar Yesuuf hojjetaa kan turedha. Jaafar Yesuuf wajjin istuudiyoo keessatti viidiyoo tokko gadhiisanii turani. Jaafar Yesuufis sirba haaraa tokko gadhiisaa akka jiruu fi hojjetamaa akka jiru yeroo ibsee chaanaalii yuutuubii isaa beeksisaa turetti ergasii ammoo sagaleen isaas ta'e bakka inni jiru beekamus ta'e hubatamuu hin dandeenye. Jaafar Yesuuf sirba haaraa istuudiyoo keessatti baasee otoo jiru namni sirba isaa kana hojjechaa ture Dinqiisaa Dabalaanis hidhamee jira. Yeroo ammaa kanatti Jaafar Yesuuf bakka buuteen isaa beekamuu hubatamuu hin dandeenye. Aartist Caalaa Bultumeen tibba kana yaada isaa sirba Galaanaa Gaaromsaa haaraa gadhiifame wal agarra jedhu irratti yaada isaa bifa walalootiin kennatee jira. Yaadi isaa kunis namoonni hedduun Caalaa Bultumeenii mootummaa kan deeggaruu uummata isaarraa dantaa kan hin qabne garaa isaa kan jaallatudha jedhanii itti dubbatani. Haa ta'uyyuu malee Caalaa Bultumeen wanta akkasitti jiru hin fakkaatu. Egaa yaada isaa ibsate kana bifa walaloo keessatti yeroo dubbatu wantoota hedduu quuqqaa uummata Oromoo tuqan dubbachuutiin walalootaa keessatti yaada isaa ibsate. Walaloo kana isiniifan dubbisaatii na dhaggeeffadha. Rakkinni keenya dhibbaa rakkoo kan uume jibbaa gaafas kan lafee cabne har'ammoo dhugaa dhabne. Otoo garaan tokko ta'ee waliif kenninee hiree gola jaalalli jiru kan hin jirne maaliree warri fagoo fi dhiyoo warri keessaa fi alaa hoogganaan waan hundumaa mataan nagaa jaalala isa gameessi ijaaree kara deemaan diigaaree hammam soobni eeddumaatus dhugaan bakka dhabaaree gadda walii hin kolfiinaa gammachuummoo hin gaddiinaa jiraa waliin jibbiinaa du'aa waliin faarsiinaa dhugaaf dhaabbanna malee fakkeessaan hin deeminaa dafqitee boollan qotiin wal balleessuuf yaatiru siyaasa feete hordoftus dhugaa kan caalu dhiiga kan caalu hin jiru jibba waliif facaaftee ormaaf hin hawwiin teessoo qabsoo fakkeessaa dhiitaa wal jabeeffadhaa keessoon jechuun uummata isaatiif ergaa jajjabaa kan qabu walaloo kana keessatti dubbatee jira. Egaa namoonni baay'ee walaloo kana sirriitti dubbisuuti yoo xiinxaltanii ilaaltanii walaloon kun ergaa guddaa kan qabu. Namoonni hedduun Caalaa Bultumeenii uummata isaa fi sagalee tahaa hin jiru garaa isaa kan jaallatudha jettanii irratti dubbattaniitiin jirtu. Haa ta'uyyuu malee sirriitti maqaa wal balleessuurraa mee rakkoon nama kanaa maali jettanii gadi buutanii irratti ilaaluu ni dandeessu. Sirba Galaanaa Gaaromsaa irratti immoo yaada isaa eessatti ibsate kan jedhuuf Caalaa Bultumeen yaada isaa akka itti ibsate qaba. Ormaa fi hawwiin teessoo jechuun dubbate. Galaanaa Gaaromsaan teessoo ormaaf hawwee miti. Galaanaa Gaaromsaan teessoo dhugaa teessoo dhiigaan dhuftee kan dhugaatiin ijaaramtee barbaadna. Nuti kan bullu gadaani gadaa hin gannu. Gadaan bulla lubaan bulla jechuun waa'ee teessoo sanaa dubbate. Mukti teessoon sun irraa hojjetame heexoodha. Heexoon immoo dhugaadha. Teessoon sun aangoodha. Alangeen immoo
abbaa aangootti kan kennamu. Galaanni sun immoo uummata jechuun hiikaa gadi fageenyaa waa'ee viidiyoo isaa keessatti teessoon duwwaa fi galaanni akkasumallee mukteetoo wal fakkaataa yeroo waltakkaa irratti mul'achuu irratti yaada isaa ibsateera. Haa ta'uyyuu malee Caalaa Bultumee dogoggora ilaalchaa fi dogoggora hubannoo irraan kan ka'e ormaa fi nawwiin teessoo jechuudhaan dubbate. As kanarratti immoo Caalaa Bultumeen dogoggora ilaalchaan kan ka'e sirba Galaanaa Gaaromsaa gara hin mallee fi gara hin taanetti hiikkate jechuudha. Egaan kabajamoo hordoftoota koo guyyaa irraa kanaaf odeeffannoo ani isiniif qooduuf qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Dhimma Caalaa Bultumee akkasumallee dhimma eessatti badee Jaafar Yesuuf kan jedhu gaaffiiwwan garaagaraa fi wantoota deebii ta'uu danda'an jedhe qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Hanga xumura qophii fi viidiyoo kootti turtiin afaana taasisuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Yeroo biraa odeeffannoo kan biraa viidiyoo qabateen hanga walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaan nuuf tura. Galatoomaa nagaatti.